Ashyaa Maarkafuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaanis neetwoorkirraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra amma matootii oduu. Ayyaanni Irreechaa lafa galateeffannaa fi dirree qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu uummanni mirkaneesseera. Qeerroon hedduun gaafa Irreecha hora Arsadee humnoota mootummaatiin ukkaanfaman ammayyuu hidhamanii jiraachuun beekame. Oduu gaddaatiin qabsaa'aan gameessi Jaal Sanyii Bakkalchaa du'aan addunyaa kanarraa boqotuu kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Agadhuma qophii keenyatti nu waliin turaa jenna. Ayyaanni Irreechaa lafa galateeffannaa fi dirree qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu uummanni mirkaneesseera. Ayyaanni Irreechaa dirree galateeffannaa waaqa uumaa Oromoo akkasumas dirree qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uusaa sochiiwwan ayyaanicha irratti agarsiifaman mirkaneessaniiru. Bakka ayyaana Irreechaa kanarratti uummanni Oromoo kitilaan lakkaa'amu wal arguun uumaa isaa galateeffachaa rakkoo akka sabaatti isa mudates ibsachaa har'a ga'eera. Irreechaan qabsoo Oromootichuu fi uummata Oromoo dhiibbaa diinaatiin faffaca'ee ture walitti fiduu keessatti ayyaana gahee olaanaa taphataa jirudha. Kanaaf immoo kufaatii sirna wayyaaneetiif sababa olaanaa kan ta'e mormii diddaa gabrummaa bara 2016 hora Arsadeetti ta'e yaadachuun iddoo irreechi qabsoo Oromoo keessatti qabu agarsiisa. Irreechaa bara kanaa hora Finfinnee fi hora Arsadeetti gaggeeffame irratti saara wal fakkaataan uummanni Oromoo diddaasaa agarsiisee ooleera. Yeroo mootummaan seera maleessi caasaa sirna nafxanyaa diriirsuun sabaa fi sablammoota biyyattii cunqursaa jala tursiisuuf tattaaffii mootummaa haaraa hundeessuuf taasisaa jirutti uummanni Oromoo iddoo irreeffannaatti mootummaan abbaa irree akka taayitaarraa bu'uuf uumaasaa fi hawaasa addunyaatti sagaleesaa dhageessifatee jira. Irreecha bara kanaa kanneen adda taasisan keessaa kaaba Shaggar keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon uummata isaa waliin horatti bahee irreeffateera. Waraanni bilisummaa Oromoo uffata waraanaa uffatee uummata waliin ayyaana Irreechaa kabajuun kan miilanaa kan isa addaati. Ta'ii aga har'aa dhiyeenyatti raawwatee hin beekne yoo ta'u qaamolee mootummaaf yaaddoo yoo uumu uummataa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromootti aamilee akka hore gabaafameera. Walumaa galatti haalli Irreecha bara 2021 baay'ee milkaa'aa fi miidhagaa kan ture yoo ta'u uummanni Oromoo diddaa mootummaa abbaa irreetiif qabu agarsiisuun kutannoo bilisummaa dhugaatiif qabu ibsateera. Haa ta'u malee dhiibbaa humnoota mootummaatiin lubbuun namootaa yoo darbu qeerroon dhibbootaan mana hidhaatti guuramaniiru. Kanneen hanga har'aatti achi buuteen isaanii dhabames hedduun jiraachuu gabaasaaleen adda addaa mirkaneessaniiru. Qeerroo hedduun gaafa Irreecha hora Arsadee humnoota mootummaatiin ukkaanfaman ammayyuu hidhamanii jiraachuun beekame. Irreechi Finfinnee fi hora Arsadee kan bara 2021 taateewwan adda addaa keessummeessuun kabajameera. Mootummaan miidiyaalee addunyaa fi kan dhuunfaa walaba ta'an akka ayyaana Irreechaa bara kanaa hin gabaasneef ugguruun waraabbiin dirooniin akka hin taasifamne dhorka baaseera. Akkasumas hora Arsadee irratti uummata ugguruun tajaajila bilbilaa fi intarneetii balleessee dararaa adda addaa sabarraan ga'uusaa maddeen gabaasaniiru. Uummanni Oromoo diddaa mootummaa abbaa irreetiif qabu ibsachuun uumaasaa galateeffatee akka dabarse miidiyaaleen alaa fi keessaa gabaasaniiru. Haa ta'u malee sarbaan mirga namoomaa humnoota mootummaatiin qeerroo irratti raawwateera. Akka odeeffannoon magaalaa Bishooftuurraa arganneefsittu qeerroon dhibbaan lakkaa'aman gaafa Irreecha Arsadee mana hidhaatti guuramuun kaan immoo achi buuteen dhabamaniiru. Isaan keessaa maqaan hidhamtoota 70 olii magaalaa Bishooftuu ganda Duwwaajaa iddoo Rufaayel jedhamutti hidhamanii jiranii nu qaqqabee jira. Akka maddeen keenya gabaasanitti qeerroon Oromoo 70 ol mana hidhaa baay'ee dhiphoo taate keessatti dararamaa jiraachuun beekameera. Ukkaamsaan kun gaafa jala bultii Irreecha hora Finfinnee kan jalqabe qeerroo hedduu hidhuudhaan kaan immoo achi buutee dhabamsiisaniiru. Odeeffannoo hanga ammaatti jiruun namoonni 200 ol ta'an humnoota mootummaatiin Irreecha hora Finfinnee fi Irreecha hora Arsadee irratti ukkaanfamaniiru. Oduu gaddaatiin qabsaa'aan gameessi Jaal Sanyii Bakkalchaa du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Qabsaa'aan Oromoo beekamaa fi falmaa mirga dhala namaa kan turan Jaal Sanyii Bakkalchaa addunyaa kanarraa du'aan boqochuu jaallan isaanii himaniiru. Jaal Sanyii Bakkalchaa umurii isaanii guutuu qabsoo Oromootiif of kennanii jiraachaa akka turan seenaan isaanii ni addeessa. Jaal Sanyiin bara mootummaa dhufee darbaa dararamaa kan turan yoo ta'u bara sirna mootummaa Dargii keessa waggaa 6 akkasumas sirna mootummaa OPDO fi Wayyaanee keessa waggoota 19 mana hidhaatti dabarsaniiru. Walumaa galatti sababa mirga saba isaaniif kutannoon falmaniif qofaa waggoota 25 mana hidhaa Itoophiyaa keessatti kan dabarsan Jaal Sanyii Bakkalchaa onkoloolessa 4 2021 du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Uummata Oromoo bal'aa qabsaa'aa gameessa kana of biraa dhabee fi akkasumas maatii fi firoottan Jaal Sanyii Bakkalchaatiif walabummaanis neetwoorkii jajjabina hawweera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee sangammaa ture. Qophiilee walabummaanis neetwoorkii afaan waliin turtii gaarii jenna. Kerran, Kerran, Kerran,
Basu, Kamna, Kanaf, Dabalet, Kristina, Rumitu. Arsuman, Wallaggi, Jimma, Hararge, Bale, Osontane, Nuti, Oromoda, Oromotane, Absomne, Oromotane, Bilisomna, Oromotane, Gabromne, Walin, Bilisabana, Oromon, Walin Tabemale, Wan Tualabu, Tasumallen Kabu, Abaka Benyatau, Dinku Dayas, Sutifu, Biyikun, Intane, Oromo, Garakem Jette, Makakem Balesi, Malota, Warudufuf, Sena Kaidarbi, Me Oromo, Hachalun, Ergadwe, Senansa, Namota Dwani Ojira, Namoni, Oroman,
Addalle, Kalesalle, Oromummaan dhumne, amantiin adda hin baane, Oromummaan dhumne, inni wallatti du'e, inni asitti du'e, Oromoon tokkoma, hanga diini keenya qabalumutti, Oromummaan barataa bahutti, mana gallee hin teenyu, kennatti bumna, abbaa kennatti bumna, hanga gumaan ajjee bahutti, hanga gumaan daadhii bahutti, abbaa kenna addan kitu. Ol deemu as.